Akkam jirtu kabajamtoota maamiltoota yuutuubii chaanaalii yuutuubii kanaa nagaa keessanii akkam jirtu? Har'a tuutoriyaalii gabaabduu tokko isinii fidee dhufeera. Isinis appilikeeshinii Sniping Tool kan jedhamtu kan ittiin fayyadamnu Sniping Tool jedhamti. Isheen immoo wanni nu hojjettu suur-sagaleedhaa fi iskiriinshuutii nu gooti jechuudha. Suur-sagaleedhaa fi iskiriinshuutii nu gooti. Suur-sagalee jechuun viidiyoo riikardi nu gooti, iskiriinshuutiis nu gooti jechuudha. Kanaafuu akkamittiin akka itti fayyadamnu isinitti agarsiisa. Hanga xumura sagantaa keenyaatti na faana tura. Jalqaba irratti step 1 kan jedhu kanarratti Windows Log Plus Shift Plus R kan jedhu tuqnaa jechuudha. Isheen jechuun immoo akka armaan gaditti isinitti agarsiisa. Kiiboordii keenya jalqaba, kiiboordii keenya isa Windows Logo jedhamtu, Windows Logo jedhamtu ishii tana. Inni booda Shift Plus R, Shift Plus R, Windows Logo Plus Shift Plus R. Erga tuqnee booda, erga ishii tuqnee booda select batanii yookiin windoo keenya immoo brightness isaa hir'isaa jechuudha. Select goona. Windoo keenya kana guutuusaa select goona. Select goona. Amma nu filateera jechuudha. Windoo keenya kana riikardi nu gochuudhaaf nu filateera jechuudha. Saniin booda maal goona? Sagalee keenya akka nu waraabu, yoo sagalee waraabuu barbaanne sagalee keenya akka nu waraabu ishee tana unmute goona jechuudha. Unmute godhamtee kan jirtu tana mute goona jechuudha. Kanaaf unmute yeroo goonu isheen eegsiin tun irraa kaasetooni riikardii akka nu godhuuf sagalee keenya akka waraabuuf jechuudha. Saniin booda amma immoo viidiyoo kana start gochuudhaaf viidiyoo kun akka waraabuu fi start batanii tana tuqnaa jechuudha. Start batanii tana gaafa tuqne kallattumaan waraabuu eegala jechuudha. Amma waraabuu eegala daqiiqaa agarsiisaa jira. Waraabuu eegale jechuudha. Waraabuu eegale. Kanaafuu viidiyoo as gubbaarra jiru waan hunda bakka seennee baanu hunda waraaba jechuudha. Bakka seennee baanu hunda. Amma fakkeenyaaf yoo faayil ekspiloorarii keessa seenuu barbaanne faayil ekspiloorarii kana ishee amma maal gochaa jira? Waraabaa jira jechuudha. Viidiyoos keessa yoo seenne waraabaa jira jechuudha. Waan kan kana hunda waraabaa jira. Amma mee hin dhaabsisna. Hin dhaabsisna wanta kana. Waraabuusaa akkamittiin akka waraabame isinitti agarsiisa. Amma stop goone save godha. Automaatikaalii ofiisaatiif save godha. Save godha. Sanii booda sana X goona. Minimize gooname. Minimize goone maal keessa seenna? PC kan jedhu keessa seenna. PC keessa seenne videos kan jedhu gaafa seennu screen recording kan jedhutu hin jirti foldarii. Ishii keessa seenna. Ishii keessa erga seennee booda amma daqiiqaa 41 kan waraabisuun as keessa jirti. Windoo keenya waraabuusaa agarsiisaa jechuudha. Windoo keenya waraabamuusaa agarsiisa. Windoo keenya sagaleen ammaan jalaan haasaa ture sun agarsiisaa ture jechuudha. Kanaafuu haala kanaan riikardii gochuu dandeenya jechuudha windoo keenya. Kanaaf akkasittiin fayyadamaa isiniin jedha. Yoo immoo iskiriinshuut gochuu barbaanne immoo iskiriinshuut yoo gochuu barbaanne kiiboordii keenya irraa maal goona? Ishee Windows loogoo kan jettu kanaa fi print screen akkanattiin iskiriinshuut godhaa jechuudha. Amma mee iskiriinshuut godhamuusaa kanneen ilaalla. Iskiriinshuut picture kan jedhu keessa jira. Picture kan jedhu keessatti teechisaa jechuudha. Amma iskiriinshuut godhamuusaa kan agarsiisu isa kana. Amma ilaa iskiriinshuut godhameera jechuudha. Kanaafuu akkanattiin iskiriinshuutiidhaa fi viidiyoo riikardingii appilikeeshinii maal jedhamtuun appilikeeshinii Sniping Tool ishee tana. Mallattoo maqasii fakkaatu tana isheedhaan itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu akkasittiin fayyadamaa. Hanga xumura sagantaa keenyatti waan na faana turtaniif hedduu galatoomaa. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti immoo nagaadhaan naa turaa isiniin jechuun barbaada.
Galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa.